yaa bultiin nama jijjiiraa hiriyaarraa nama fageessa waa hunda si akkas dagachiisa. Waa dhugaa hunda si Ini dagachiisa. wal nafati yoo funa irraa kan laba qaam. Yaa wal ammoo ani Suleymaan kun amma osoo nama wayii jaalatee fuudhee isin dagatee antaa. lakki dhiisee jiraan polotikaa dhiisee jira Koko meeshittiin dhiisaa meeshittiin dubbina meeshittii Wallahi ani iluu dhugama sitti aaree keessa kiyya si aaree. no Dhugama saniif seeni. marka godhattee na dhufuu qabda maaliif obboleessa kee kanatti gattee Wallahi ana obboleettii ta'e iluu ana obboleettii ta'e laal bultii ijaaree biyya takka keessaan seentee kan namni xiqqaa guddaan congratulation naan jedhu ani congratulation naan hin jenne ambee angaafa nama kiyyaa deemtu sirriitti. La. Yoo dhugaa dubbanni dhageeffatu ashitti sadii obboleetti godhu silaa obboleessan waan akkanaa irra jirettee waa Laa bulchuu usme koo usme ati sidduun seenini. Laali Koi. maalirra geette naan hin jenne haalli ati keessa jirtu akkamiin hin jenne akkam qilleensi nagoot naan hin jenne. usbii akkam nagoota Qilleensi dhugamaan taateera gaafa faayinaalii deemtu akkana torbaan tokko gahu ayiroo arge abboo deemne illee nagaatti nun jechuudha bakka achumaan taare tiktookii garuu sirraan deeffanne kan biraa jijjiirama san kuma laa dhibba tokko ani wallahi isii mucaan kun bultii sila ijaareef iyyuu na aarin na hagas takka daangaa san biras deemee yaadee. Uma bultii ijaareef natti aarinaa osoo jiriin jaalalli wayiin irraa qabdee adeerumnaan aarinna jedhee. No wanna akkasii akka jirre sanii no iloon hin heerumsiisa yoo malee Maafa sanii miti laal ashitti waan tokko jira maali beektas laa amma itti aaruudhaan qabdu isa sitti aaruu qaba malee yoo dhugaa dubbanne maali yoo jette waan obboleessaa kennuudha qaba silaa amma soddaan jechuun sii galee tokkoffaa irratti yoo maka obboleessaatitti dhufee ani hedduu eega an iluu bakka guddaan eegallee waa baay'ee eegallee beeta nama jaalatanitti aaran beeta. anamni bakka itti Miseensi isaa aare eegee ture dhugaa dubbachuuf. no bakka itti aare maqaa minnu beeta deemee tekisti manaa goote bakka san isin laallate walla karaa nagaa deemii jedhee beekaa miti an kaayiromas argee garuu sii gammade il dubbanne jechuun jedhe hin duubar namoonni tokko sarpiraayisii kana jaalatan beektaami waan hundaadhoo isa iccitii fi ummata gooti malee nu godhuu hin dandeettu nu faamilii bara. Dhugaa dubbachuuf deemee Komiillee qabda garuu ashitti ati hundaafuu dhugaa hedduu siif gammannee fakkeenyi fudhadhaa jennee namatti himu jirra namni ammoo anillee sin dubbifne akka nama tokkotti dhugaa baga gammaddee sima duuba gammannee jirra gammachuun kee gammachuu kenna akkasi beeki dhugamatti Akkasiyaa baga keessaa gammadu. miti siyaasaa garuu hogguu ati bultii ijaarratu sii gammaduu qabna abbaan mana keetillee obboleessi kenna ilma oromooti oromoo jaalatamtu soo wanni akka nama tokkotti anis siif obboleessi kee siif dhaamu jabaadhu siin jedha. Thank you. Baga gammadde siif gammanneera wallaan dubbanne malee an sanuma laalladde. Bakka amma ilu an dhugaa dubbachuuf dhufiitii kiyyaan maatittuu guyyaa akkanaa deema jedhee hin himne. Beektaa wanni himan kun yeroo hedduu namaan ta'u. Akkasuma dhufee bilbile wanni himan kun yeroo hedduu namaan ta'u. Ani yeroo hedduu hin deema jedhee laayivima kanarratti hin deema gaafa jedhu waa baay'ee piroosesii hedduu feelna jalaa godhe. Sila san ta'eef hin deema jedhee ammallee feeliyoo na jalaa ta'e jedhee waan akkasiisaniif nama tokko hin beeksisu. Abshir. Wallahi kan dhugaa dubbachuudhaa fi akkasitti Akka haarawaatti. zaman masaanaa kana Facebookaan feemasii ture beektaan yeroo san dammoo atillee Facebookaan feemasii wal jalaan dubbatu sii galee. Si gammannee jira wallahi kan dhugaa wal bultii jaalatu. Nuti keessaan deemnee osmii fakkeenya ashitti teenna fudhadhaa jennaan wallahi akka isaan nu jala jananii karaa nu bante galatoom. Ma obboleessu sababa isaatitti akka baaleetitti baandiraa lolee waan nama maxxansine nuti. Akka haadha siinqee goonee dhabne barkutaa biraa heerumtee naan bakka haadha siinqeen taatu achirraa buusaa jennee karaa soorama. Arras boruus isin haadhuma siinqeeti. Biraa galte gaa. Haati siinqee akkuma Oromooti. Ante garuu warra Ameerikaa kun garaa jabaatan bara abboo dhugaaf sanboonnee tiniin halkan guutuu goyaa bullee bara kun baabura. Yoo isin jala taa'aa ture wallahi taaziyaa taa'aa ture anis gaafas. Maanu jala heerumteedha namni martuu akkana. Maanu jala heerumteedha. Kumaa waan naan jedhe maanu jala heerumte naan jedhe maanu gootan fuutu jala naa heerumte naan.
Anammoo viidiyoo isaanii keessaa illu kamtu das na jedhee viidiyoo abdii amannoo jaalalaa ibsaa jaalalaa dalagee abbaa mana ishii irratti. Maal jedhama? Oh yaada sanii miti dhanii baraan kana dhibee keessatti. Viidiyoo tokko dalagee nagarreeti. Shamarri keenya inni naafani dhiirri kutaa biraatiif oolutti dhiirri homaa akkatti naaf jedhaa bara. Kuni dogongora. Kinaaf ni godhu qabutti nimne malee. Kuni beekumti ani garuu ni naaf. Nuti namaatti keessa isaa gaarii qaba. Musi komandoo dhalataa baaleeti garuu ni naaf wali. Bakka feetetti heerumte shamarran Oromoo. Ijoolleen baalee yookaan ijoolleen arti. Ati gabrii tokkummaa sii qotee turte waan laliyaas gaafa duute ta'u miliyaas booltaa. Wallagatti. Ani garuu bakka barbaadde haa jedhamtu bultii gaarii qabattee teennaa ni nama takka rakkoo hin qabu. Yaa walaa abbaa barbaaddetti yoo heerumtu nu rakkoo miti jechuun akkuma qoosanitti kaafnee malee namni kamiyyuu Oromoo dhiisii namni saba biraatu heerumaa jira maa faranjii heerumaa jirtu Waangaalitti heerumuu jiranii mi? Shamarri tanyaafatiin duraanii arsii itti mammaakate maal irraa gabaadha. Amma sanii irra osoo hin ta'itti amma liyaasii kana dhugaa dubbanne liyaasa kanaati onni irra namaraaf jecha deeggaraarte wallakka wayiteetti fana mara waa ifachi galtu fakkaata. Wallaahi homaa ani yoo fuudhellee si koomando keessaa fuudha dhugaa. Garuu Oromummaa kiyyan kabaja hin jaaladha wallaggaa sirrii malee. Bara wayii shamaraaf intaluma arsii fuudhan argite ofuma guyyaa tokko. maal goote Garuu ni jaalladha. Shamara baalellee fuudhu dhugama isinitti manatti aartanis. maal jechuudha. Kittaana ni jira ani shamara kittaanatti hin jaaladhu. Warri bakkanti sagaltama Laa yaa baay'een qabu garuu immoo kittaanaati jettu bara maraa miti bara Eliyaas wallaahi. Wallaan kittaana naannoo ani irraa dhufe garuu hin beeku gaafa bakka Shaffila ka. amma bira adeemnu. Ilu fooloo nagaafadhu amma bifa kabajaatiin sii deebisa itti yaade. Fooloo sigo. Eliyaas naamusa mana eege. Sigoreeraa fooloo itti yaadee itti mari'adhee deebisa amma nuti baga gammaddeen dhiifama waan si mufanneef siimne ni himte. Akkasii deebifne rakkoon qabu. Ayyee wakka fooloo si godhee. Baga gammaddee jawaadhu. Gaafa dhufte. Kooyi asitti kan jedhu maa gadi hin baane akkatti kooyetti garmi kaameraa meeqa sirra barbaada biyyoota meeqarraa kaameraa si garagalchu. Nama meeqatu ajandaaf na barbaada seeta biyya tanatti. Mudii ajandaa koo osoo hin ta'itti mucattiin ta'e lubbuun jirti agajachuu geenne bar yeroo takka takka gasti namaa jalatti koomantii faansee agarra mana sagalee kee dhabnee. Akkas wayyaa bari sinuma kabachisiisuufi wallaahi bakka jira ufcaa nama bakkee nama solaa fillee dhufee keessillee seenaan itti gammadaa enjoy ta'a isin waliin kolfa garuu kabajaan dubartii bakka hedduutti yoo argamte gadi bu'aa deema keessattuu ilaalcha amma Oromoo walii qabdu kana keessatti tiktookiin arraba qofa ta'eera. Bakkumaan nama argamu jedhee. Akkasumatti amma akkatti jirtu kun bareeda wallah. Amma jabaadha gultee ta'e qabadda ofitti tamma olii gadi maqmaqeen jirneeti biyya kaayiroo san keessattuu beeta biyya san keessa jadda biyya jaddaar keessa jiru taaga biyya jaddaar sanfaa keessaa baatu. Nani biyya jaddaar keessa jiru waan gaariin argu yeroo mara waan gaariin waa faku bar. Bismillah akka jajjabeessi dubbisan wallah biyyi sun na sodaachisa. Dhageeffadhu waanuma dubbate maa bana leelatu qadri bu'uu hin danda'u bara biyya kaayiroo keessatti. Laal usmee anummaan kuni Kaanaada irraa jaartii intala Ameerikaa fuudhee deeme seennee Fir'oona laallee hoggochi gabbaan anaaf jaartiin ta'e wallamne achitti jaartii hiikee dhufe wallaahi kaayirootti namatti dabe. Kunoota argaa kunoota wallaahi dhuguma. Wallaahi waan dhugaa. Yeroo baay'ee rabshaan gurguddaan kaayiroo kanarraa wayitii dhufu maa namni fayyaadha wayita kaayiroo kanarra ani kunoo nama fayyaan dhabii mucattii ta'e dara qofa arge takka kaayiroo nama dhagee guutuu tokkichi isaa fayyaan qabu bara. Kana rabbi alhamdulillah gammaa. Ni sodaadha warra kaayiroo kana karaamaa isaanii amma wallaahi jechuudha. Kana baraaraa ni sodaadha. Guutuu fayyaan kan yeroo kaayiroo hin agarreetamu. Uummata yoo barbaade obboleessoo
jaarsa waggaa 50 daa'ima wannoo daffare daa'ima waggaa 4 daffare jettee barbaadda jandattee waan kana waan inni hubalu. Astagfirullah. Sanuu Ramadaana keessa gabbaafte. Maaltu? Nama itti mucayyoo intala mata furii daffarettee Kaayiroo keessatti. Wayii ijeellee Kaayiroo. Marsanuun 80 bar inni 50 bar. Akkas jedhanii itti wannaa jedhanii kissii wayii jalqabee jedhanii kassaseela. Waan akkasii Ijoollee akkas jettee gadi yaabte. Kassasuu qaba gaa wallahi akkas jennaaniin kassasuu qaba. wallahi kassasee seeraan gaafataa jira jedhan. Gaafachuu qaba. Bara kuni fokkataadha. Biyya kana osoo taate yakkama guddaa. Muki yaani jechuun inni yoo waan san dalagee ragaan itti jiraate yoo. Indalayne kana Umrii isaa guutuu jedhama Kaanaadatti. haati mucayyoo no waan akkanaan dalay haati mucayyoo irraa mormatti ba. So, hai. So haadha Haati waan irraa mucayyoo jira. akkuma jettee isii maqaan hin banneef gaa namni irraa fuudhu hin jiru. Mucayyoo mata furii maal? No wallahi Maqaa waan isiin banneefi. kan hin banne keessa. Barsamii miti bar. Dhugumatti immoo biyyuma keenyattuu bar amma fakkeenyaaf dubartoota kanneen jechuu yoo daffaramte abbatu hin beekne malee baay'ina haati ma beekti bar ittuma nakka. Yaani beekti haadhatti nimtii bara dubartii. Hin dhoyfattu waan akkasii. Mucayyoo waggaa afurii maaliin ati namni Oromoo tokko amma dhugaa Afurii osoo hin taane yaaduu yeroo baay'ee qabu fakkeenyaaf haati intalli isii sun qulqulluu fi akka nama wajjin jiraattu oo beekti beekamaa. Wallahi hin jiran jedhani namni amata shamara amata 10 akka gadi godhe. Mucayyoo afaan hin hiikkatne bar mucayyoon daa'ima afaan haasoyitee hin dandeenye namni waggaa afurii bariin cabaqa. Keejii. Yaa ni bar warraan ani yeroo san Kaayiroo irraa dawwalanii ture bakka wanni kun garuu raakira warra Kaayiroo kun ajandatti hin jiran naan jedhu sadaqaan addaa achitti jira waan ta'eef. Ta'ee jabaadhaadhe. Wallahi Kaayiroo irraa dawwalanii wallahi firaakira kijiba naan jedhan. Waliigalteen dalagan garuu. Bar ummanni akkas bar ummanni akka sharri waan bar guruupi wayii qabanna fakkaata. Maal jedhan beektaa haatillee ijaan argitu haati bal'aadha. Maal kan guutuu Mubaarak asli maalin gastii guutanii amma waan tajaajilu dandaa san namni itti naqee tokko jalaa fuudhuu deeru nu kujiba enneen. Gosanuu soba innee biraa deemu. Ila tokko waan jedhu galagala qabni tun dure. Kotubi. Aashitti jaalalli sirraa naqabee. Ajandaan dhugaan fakkaanne qaba mucattii waggaa afurii gudeedan tokko. Isa san yaa kunno wallahi. Biyya bareedu kaya deemaa jira ka baddaa baale kun antee qoye Awurooppaa irraa baddaa baale kun wannoo jira Jarman jira Faransaay. Yaa Awurooppaa kana jira Ameerikaa namti tuni garuu yaa. Yaa biyya. Isinis haa tolu uummata baddaa baale. Laandaan jira. Habibi galatomi dhufu walqee. Wala bani takka dhufu nama rakkoo qaba maqaa basi dabbare. Abshir amma hojii dhaabee jennaan tumana dabbaree bane beeta galatomi habibi namoonni akkana kabajamoon gurguddaan kunniin dhuftanii. Siboone wasantee maal taatee. Hundaan bari. Goota katakka haaboo gaddeesi gaashitti bannaa shin hin qabini akkuma. Wallahi ani hin qabu isatu Akkuma hawwatii teenna durii sanitti goota katakka haa bashannanu. No. Injirami. No, isumatuma naan baane. Yaa qilleensaa fudhatu goota tokko. Tinjajjabeessi. Namni deemsa guddisu balaan nama galaa beektaa. Laa kophaa gad hin deessi warri Kaayiroo sun bakka malee bula yaa halkan gabbee naan ol hin deemu. Dhugaa namni takka bultii ijaarannaan namni jijjiirama akkam asirraa haasoynu kanaa miti dhugamatti. Beekamaadha ree bultii gaafa Illee jirra jaalatte. keessaallee baane namni jijjiirama yaa. Nama jaala tokko namni jabeeffata. Amma isaan jaalala akkasii fikirii keessa jiranii wal jabeeffadhaa isin hin jenna. Yaa bultiin nama jijjiiraa hiriyaarraa nama fageessa waa hunda si dagachiisa. Waa hunda si Inni dagachiisa. wal nafatti yoo fuula irraa galla baqaam. Yaa walaa Ani- ammoo Suleemaan kun amma osoo nama wayii jaalatee fuudhee isin dagata.